Rina Bale Jiratoni Nano Riraaf Parki Bialesa Balet Deatan Dunisani, Komisani Kalatia Datin Bifairi about in Age Sajrani. Ashamar Kafune Kabajam Tota, Jalatam Tota, or Dov Tota, Madola Media, Kuni Kalatira Saganta, Mari Godina Bale Rati Fachuran, Hawasni Godina Bale, Nana Rirater Gaman, Yero Makanati, Kenaram Bukanu, Kabeni Kenagat Disney Demundendenu. Iddo bras jiraachun dandeenyu dhimma kanarratti mootummaan federaalaa ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo keenya kana dhageeffachuu qaba jechuudha yaada isaanii dabarfatanii jiranii kanas immoo kallattii adda addaatiin manguddoonni biyyaatii fi haawwonni walitti dhufuudhaan yaada isaanii dabarfachaa turanii jiran jechuudha. Yeroo ammaa kanatti gaarreen Baaleedhaa sadarkaa paarkii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti seenaa guddaa qabuu fi iddoolee hawwata turistii sadarkaa biyyaatti qaban keessaa isa tokkodha. Immootu kunis ta'e sun kan Kununsee Asiin gaye nuyidha jechuudhaan dhalattoonni naannichaa fi gaarreen Baalee naannoo Riraatti argaman hedduun isaanii yaada isaanii dabarfatanii jiran jechuudha. Kunis ta'e sun nuti paarkii biyyaalessaa Baalee irraa fageenya hedduu irra jiraas akkasumas immoo naannoo Riraa akkuma beekamu leecaloo qabeenya uumamaa bosona hedduu qabdi hanga irraatti bosonni tokkollee osoo hin manca'in kunuunsinee tiiksinee asiin geenne nam tokko osoo nu ergin nam tokko osoo ajaja nutti hin kennin tiikfannee bosona kana kunuunsinee asiin geenne har'a mootu keenyarraa gara deemnu tokkollee hin qabnu jechuudha yaada isaanii dabarfatanii jiranii yaada kana immoo kallachiidhaan qaamni dhimmi ilaalu saffisaan furmaata nu gochuu qaba jechuudha yaada isaanii dabarfatanii jiran jechuudha. Wareeree mataan hiraara jiruuni boorahee garaan harcaa seenimmaani wareeree mataan hiraara jiruuni. Akkuma beekamu gaarreen Baaleedhaa sadarkaa UNESCOtti erga galmaa'een boodatti yeroo ammaa kanatti hawaasni naannoo Riraadhaa sababa keessaa reestooraantii fi dhimmoota adda addaatiin wal qabatee keenyarraa buqqa'uu malu jechuudha yaada isaanii dhageessifatanii jiranii manguddoonni yeroodhaa yerootti komii qabanis dhiyeeffachaa turanii jiran jechaadha. Nuti qilleensa baramaan naannicha kana barree jira naannoon kuni baddaa keessayyuu haala qilleensa hedduu qabbanaa ta'edha iddoo biraa deemnee jiraachuu hin dandeenyu akkasuma immoo loowwan kennaa fi uummanni kun akkuma beekamu loowwan horsiisaa akkasumas immoo re'ootaa fi hoolota akkasuma wantoota adda addaa horsiisee hawaasa jiraatudha hawaasaaf qonna misoomaatiin jiraatu osoo hin taane kuduraaf muduraa darbee facaafachuudhaan jiraatudha hedduun isaanii horsiisee bulaadha jechaadha. Naannoo akkasii keessaa baaneetiin naannoo biraa jiraachuudhaaf hedduu nutti ulfaata kanaaf qaamni waan kanatti dhiyeennaan gadi fageenyaan hojjetu jiraachuu qaba sagaleen keenyas dhagahamuu qaba sadarkaa muummicha ministeeraatii fi naannoo mootummaa naannoo Oromiyaatti dhimmi keenya kun saffisaan gadi fageenyaan laallameetiin fudhatamuu qaba. jechuudha yaada isaanii dabarfatanii jiranii yoo danda'ame akkasumas ji'oogiraafikaalii hawaasni naannichaatiif baayoloojikaalii akkamitti hawaasni naannichaa paarkii kana kunuunfachuu danda'uu fi ogeeyyiin wajjin mariileen adda addaa geggeeffameetiin hawaasni kun paarkii kanas kunuunsee ofii isaanis paarkii kana keessatti yookaan mootu naannoo jiran kana gaarreen naannoo Baalee keessaa naannoo Riraa kana bosona hedduudhaan uwwifamee jira bosonas kunuunsanii wantoota tooftaalee adda addaa hawaasni kun jireenya isaa ittiin jijjiiru kanneen akka kaannis horsiisuu akkasumas immoo beelladoota bu'aa qabeessaan gara kallattii adda addaatiin faayidaa argachuudhaan horsiisuu danda'an irratti yaadonni adda addaa ogeeyyiidhaan dabalamee osoo kenname kan jedhu kallattii adda addaatiinis yaadonni adda addaa darbaa jiranii. Kanumar dhaabbachuun hawaasni keenyas kallattii adda addaatiin yaada isaanis dabarsaa turanii yaadni isaan dabarsaa turan keessaa tokko yeroo ammaa kanatti iddoo keenya kana gadhiifnee yoo deemni taate jiraachuu hin dandeenyu qilleensi haala ulfaataadha kanaaf immootu qilleensichi kun naannoo biraatti jiraachuu hin dandeenyu kan jedhu yaada dabarsanii jiranii haaluma kanaan immootu barreeffamni obboleessi keenya tokko gara marsaalee hawaasummaatiin barreesse ni jira isattis isin deebisaa turtii gaarii isiniin jedha akkuma jalqaba irratti sila isinii kaasuuf yaaletti barreeffama marsaalee hawaasummaarraa argannes akkas jedha keessaayyuu akka furmaataatti kaa'uudhaaf kan kaa'ame Abdul Baari Ismail jedhama marsaalee hawaasummaa paarkiin gaarreen Baalee fi hawaasa ganda Riraa jechuudhaan mata duree barreeffameera dhaabbachuudhaan ennaas biraan gennu osoo hawaasa hin buqqisnee jiruu fi jireenya hawaasaa ganda Riraa paarkii gaarreen Baalee akkamitti wal simsiisuu danda'ama kan jedhu irratti yaada dabarfamee jira jechaadha kanumar dhaabbachuudhaan yaada kiyyechuudhaan yaada isaa nu qoodee jira obboleessi keenya jechaadha tokkoffaa karooraa
fi misooma paarkii keessatti hawaasummaa hirmaachisu jechuudhaan bifa furmaataatiin ennaa kaa'u itti aasuunis qabxiilee walduraa duubaan qabxiilee xixiqqoo barreessee jira jechaadha. Iddoo daangeffame kan hawaasni dhimma itti bahuu danda'u waliin qopheessuu biqiltuu dhaabuu fi kunuunsaa fi qulqullina paarkii eeguu keessatti hawaasni fedhiidhaan akka hirmaatan jajjabeessuun tooftaaleen kun hawaasaafis barbaachisaadha kan jedhu yaada isaa dabarfatee jira. Akka qabxii lammaffaatti immoo kan kaa'ame eegumsi paarkii fi jiruu fi jireenya uummataa itti fufiinsa qabu hawaasa waliin karoorsuun itti fufuu deemamuu qaba kan jedhu yaada kaa'amedha. Faayidaa dinagdee bosonarraa argamu cimsuu keessaayyuu hawaasni kun faayidaa bosona kana kunuunsee irraa argachuu danda'u ogeeyyiin qonna agirikaalcharaal seentariin irratti hojjechuu akka qabus yaada dabarseera jechaadha. Fakkeenyaaf bakka buutota kutaa hawaasaa leenjisuudhaan hojiilee akka daawwannaa fi kaafteeriyaa garaagaraa irratti akka hirmaatan jajjabeessu oomisha irratti akka xiyyeeffatan gochuu biqiltuu fayyaa garaagaraa irratti oolan hawaasaa dhiyeessuun akka baay'inaan oomishan galii irraa argatan gochuu hawaasni naannoo kana jiraatu qonna idilee irraa gara hojiilee madda galii ta'an kan akka garuu bosona paarkii fi hin miinee fi akka xiyyeeffatu keessaa wantoota paarkii miin irratti xiyyeeffatanii galii isaanii qonnarraa kallattii adda addaatti akka jijjiiruu danda'an yaada isaa kan dabarfatedha. Keessaa qabxiilee hojii kaasee jira obboleessi keenya jechaadha. Haaluma kana qabxii sadaffaa irratti kan barreeffame akkaataa sochii hawaasaa leenjiidhaan sirreessu jechuudha. Akkaataa leenjii hawaasaa hoggaa jedhamu kallattii adda addaatiin ilaalcha hawaasummaa irratti bosonaaf kaleessa qaban irratti daran jabeessuudhaan uummanni kun qabeenya isaa kan kunuunfatee madda galii akka godhachuu danda'u irratti yaadonni adda addaa akka hubannoo kennamuufii qabu. Akkasumas iddoowwan qabeenya uumamaa kanneen akka jeedala diimtuu fi bineensonni biroo baay'inaan argamanitti sochiin akka diqqaatu gochuu waqtii bineensi hormaataaf yookaan aktiif ta'an sochiin bineeldotaa fi namoota akka hir'atu gochuun waliin jireenya hawaasaa fi paarkichaa fooyyessuun ni danda'ama jechuudhaan bifa qabxii sadaffaatiin kaa'ee jira. Qabxii afuraffaa irratti immoo mancaatiin bosona hambisuu jira. Mancaatii bosona hambisuu hawaasni dhimma guyyaa guyyaa isaatiif jecha bosona akka hin mancaafne alternative energy paaneelii soolaraa baay'inaan dhiyeessuu akka fayyadaman gochuun murteessaadha jedhee jira. Alternative energy yeroo hedduu hawaasichi kun ifa adda addaatiif yookaan mootu bobeeffachuudhaaf kallattii adda addaatiin fayyadamuu danda'a. Kanaaf mootu paaneelii soolaraa baay'inaan dhiyeessuudhaan akka fayyadaman gochuun murteessaadha jechuudhaanis yaada dabarsee jira jechaadha. Dabalataanis beekumsi hawaasatti fayyadamuun hawaasni ofumaa murtii kaayatee akka bosonaa fi qabeenya bosonaa eeguuf kunuunsa deeggarsa gochuu jechaadha. Manguddootaaf, hawwotaaf, abbootii gadaa gandichaatiif jechaadha. Kallattii adda addaatiin muuxannoo isaan qaban irratti jabeessuudhaan hubannoo paarkichaaf qaban yerootti jabeessuun barbaachisaa kan jirudha. Shanaffaa irratti kan argamu galii paarkii irraa parsantii hanga tokko hawaasaaf oolchuu jechaadha. Sheeringii gatuu jechaadha. Hawaasaaf qabeenyi kun keessanii waan akkasii irraa argachaa jira. Waan kana mootu hagan isinii kenninee jirra jechuudhaan dubbachuu qaban kan jedhu argaa jirra jechaadha. Galiin paarkii irraa argamu irraa parsantiin wahii misooma hawaasaa kanneen akka mana barumsaa, bishaan dhugaatii, buufata fayyaatiif oolchuun abbaa qabeenyummaa uummataa mirkaneessu hawaasni paarkii akka qabeenya ofiitti illee ilaalee akka kunuunsu gochuu jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo paarkiin kun kallattii adda addaatiin galii biyyattiitiifis galchu tajaajila hawaasummaa kanneen akka mana barumsaa, bishaan dhugaatii, buufata fayyaaf hawaasaaf ijaaruu keessatti gahee baachuu qaba kan jedhu qabxii kana keessa argee jira. Lakkoofsa jaarratti kan argamu to'annoo sochii seeraan alaa paarkii miidhuu danda'an dargaggoota naannoo qacaruun akka hojjetan gochuu abbummaa mirkaneessuun ni danda'ama jedhamee jira. Buqqaatiin uummataa keenyaa hanga duree tareerra haa ta'u hawaasa buqqisuurraa furmaata kaa'utu caalechuudhaan barreeffamicha marsaalee hawaasummaarraa arganne yaada kana ibsa jechaadha. Eeyyangaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa akkan isin biraan gahaa turre yaada hawaasa marsaalee hawaasummaarraa arganne waa'ee hawaasa keenyaa riraa irratti fuulleeffachuudhaan kallattiilee adda addaatiin qabannee isin biraan gahaa turre jira. Anis immoo qopheessaa sagantichaa falmataa irratti warroonni kallattii adda addaatiin yaada manni keenyaa godina Baalee aanaa Riraa jiraatan dhimma paarkii wal qabatee hiriira sagalee dhageessee jira. Mootummaa fi jiraattonni godina Baalee aanaa Gobbaa dhimma paarkii biyyaalessa gaarreen Baalee keessaa ka'u irratti atakaroo keesseen hordofee mootummaan manneen jiraattota humna waraanaatiin diiguu jiraattonni himachaa jiru. Kaleessa eebla 4 bara 2025 saannate ganda diimtuu jedhamutti diigamuun isaa manneen loltoota mootummaan hooggantoota godinaa fi aanaa Gobbaa akkasumas bulchitoota paarkii jalqabu jiraattonni OMN dubbisaniif.
roomsu yeroo mana diiguun jalqabanitti namoonni hawaasa keessaa akka manni hin diigamne birmannaa taasisaa sadiidhamu kan himan jiraattonni OMN dubbise Hussein Maarshaalo Anniyoo Kaamaaloo fi Jamaal Suleeman akka jiranitti namoonni kunniin waajjira poolisii magaalaa Goobbaatti hidhamanii jiran paarkiin gaarreen Baalee fulbaana bara 2023 dhaabbata mootummoota gamtoomanii yuuniskootti galmaa hordofee kunuunsa barbaachisuu fi misooma paarkii himataa jedhuun gandoonni akka Riraa Diimtuu Caaccaarraafuu fi kanneen biroo akka kaan mootummaan murteessu uummanni lafa dhaloota hedduu keessa jiraanne keessaa hin kaanu jechuun dide jedhama. Dhimma kanaan wal qabatee yeroo gargaraatti uummata wajjin mariin taa'amaa turus uummanni qe'ee dhalootaa hedduu fi keessa jiraanne keessaa kaanii naannoo biraa jiraachuu hin dandeenyu jechuudhaan mormiitti fufe. Bitooteessa 25 bara 2025 bulchiinsa godina Baalee obbo Abdul Qaadir Aliyyi gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya godina Baalee obbo Jeelaan Amaan bulchaa aanaa Goobbaa obbo Abdul Qaadir Usmaan itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa Goobbaa obbo Abdul Rooganamoo uummata mari'achiisanii uummanni yaada paarkii keessaa ka'uu fudhachuu didee jira. Hawaasni ganda Riraa jiraatu kuma 20 ta'u kun kan himamu jiraatan OMN'if yaada kenne mootummaan maqaa misooma paarkii jedhuun uummata buqqisaa jira jechuudhaan yaada isaanii dabarfatanii jiran. Uummanni ammoo beenyaa ta'ee lafa barbaannu lafa waggoota dheeraaf keessa jiraanne keessaa hin buqqaanu jechuudhaan didanii jiran. Maddi OMN itti fufuun mootummaan uummata gandoota kanaa jiraatu buqqisuun aanaa dallomannaa bakka gomgomaa jedhamu qubsiisuuf karoorfatee jira. Uummanni lafa baddaa irraa dhalootaaf hedduu jiraatee ture kun lafa gammoojjii keessa jiraachuu hin dandeenyu jireenyi keenya lafa baddaatiin wal qabata misooma qonnaa asitti misoomsina ni dhiifna asumatti haala jireenyaa mootummaan nuuf mijeessu jechuudhaan mootummaaf yaada dhiyeessanii mootummaan dirqama ka'uu qabdan jechuudhaan dhiibbaa taasisaa jira jechuudhaan himatanii jiran.